The first question on the WhatsApp is from Riyaz from Bangladesh, and he's asking the question, why Allah punishes people in the grave, as there is a possibility that this person may get acquitted on the day of judgment. Similarly, a person who is not punished in the grave Gaafii duraa WhatsApp irratti gaafatamte. Riyaadiitu Bangladesh irraa gaafate. on the day of Rabbi maaliif namoota qabrii keessatti azaba? Tarii namni kun guyyaa qiyaamaa badiirraa qulqullaawee carraa jannata seenuu qabaatu mala. Haaluma wal fakkaatu namni qabrii keessatti hin qixaaxamne guyyaa qiyaamaa sanitti carraa badiin itti muramuudhaa jiraachuu mala. Deebisaa. Gaafiin Riyaadiin gaafatamte. Tarii guyyaa qiyaamaatti namni tokko carraa badiirraa qulqullaawee jannata seenuudhaa waan qabaachuu maluuf qabrii keessatti maaliif Rabbiin isa adaba? Wanni kun haqa dabsuun ta'u? Tarii namni biraa ammoo qabrii keessatti osoo hin adabamin guyyaa qiyaamaa ammoo badiin irratti muramuu danda'a. Wanni kun sirriidha je'ee gaafate. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa kabajamaa keessatti suuraa Aali Cimraan suuraa 3 aaya 185 irratti kullu nafsin dhaa'iqatul mawt lubbuun hundi du'a dhamdhamuuf deemti. Gaafni isin sawaaba waan daleedanii harkattan guyyaa qiyaamaati. Duba namni boru ibiddarraa fageeffamee jannata seensifame dhugumaan milkaawe. Jiruun addunyaa tanaa waan gawwoomaniini qananii xiqqoodhaa jedhe. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Aali Cimraan suuraa 3 aaya 185 irratti ajriin dhugaa fi tan xumuraa tan namaaf kafalamtu guyyaa qiyaamaatti akka ta'e nutti hime. San jechuun ajriin xumuraa adabbii yowaahuu badhaasni xumuraa kan namaaf kennamu guyyaa qiyaamaati. San jechuun ati badhaasa wahii Rabbi biraa qabda taanaan badhaasa san keessaa muraasa addunyaa irratti argachuu dandeessa. Hamma murtaawee qabrii keessatti kan hafe guutuu ammoo guyyaa qiyaamaatti argatta. Adabbiis yoo qabaatte cinaa addunyaa irratti adabamtee cinaa qabrii keessatti adabamtee kan hafe guutuu guyyaa qiyaamaa fudhachuu malta. Haa ta'u malee ajriin guyyaa qiyaamaa namaaf kennamtu san tan xumuraati. Wantoonni kunniin sadan eega walitti ida'amaniin booda wanni ati argachuu qabdu yookiin adabamuu qabdu guyyaa qiyaamaa siif kennama. Riyaad wanni gaafate qabrii keessatti adabamtee guyyaa qiyaamaa ammoo badiirraa qulqulluudhaa yoo ja'amte haqa dabsuun tahuu jedhe yookiin ammoo qabrii keessatti osoo hin adabamin guyyaa qiyaamaa yoo adabame hoo sirriidhaa jedhe. Wanni Riyaad gaafate tarii abbaa murtii dachii tanarratti bahinuuf sirrii tahuu dhabuu danda'a. Bakka nuti ilmi namaa akka kiyyaa fi keetii abbaa murtii taanetti adabbiin akkanaatun sirrii miti. Garuu wanni inni hubachuu dadhabe Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa beekumsi isaa kan daangaa hin qabne ta'uusaati. Rabbi ajrii namni hundi harkatuu qabuu fi adabbii namni hundi adabamuu qabu maal akka ta'e hin beeku isinitti fakkaata? Namni akka kiyyaa fi keetii beekumsa akkanaa kana hin qabnu. Anaa fi ati yoo abbaa murtii taane waan mudatuudhaaf deemu hin beeynu. Hanga abbaan alangaa dhufee rakkoo mudatte nutti himee ragaa dhiheeffatutti nuti waan tahuudhaaf deemu hin beeynu. Haa ta'u malee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maaliki yawmiddiin inni mootii guyyaa qiyaamaati. Inni ilmii ghaybii qaba waan if dura dhufuuf deemu hunda beeka. Namni tokko maal akka badhaafamuu qabuu fi kan biraa ammoo maal akka adabamuu qabu sirriitti beeka. Ergamaan Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Rabbitti hin amaniniif kan waan gaarii hojjetu hundaaf badhaasni isaa dachii tanarratti isaaf kennama. Aakhiraatti badhaasa tokkollee hin argatuu ja'an. Tarii adabbii ammoo cinaa dachii tanarratti adabamee cinaa qabrii keessatti cinaa ammoo aakhiraatti adabama. Nama Rabbitti amaneef ammoo badhaasaa fi adabninis cinaa dachii tanarratti cinaan qabrii keessatti cinaan ammoo aakhiraatti tahuu danda'a. Kanaafuu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmii ghaybii qaba. Fakkeenyaaf Rabbi namni wahii adabbii isaa 50 akka ta'e ni beeka. Kanaafuu 10 dachii tanarratti adabee 20 qabrii keessatti adabee 20 hafe ammoo tarii aakhiraatti adabuu mala. Namni tokko fakkeenyaaf adabbiin isaa 10 yoo ta'e qabrii keessatti 20 hin adabamu. Kun waa mudatuu miti. Rabbi ilmii yowaahuu beekumsa waan if dura mudatuu qaba. Inni waan Rabbi ta'eef waan akkasii hin dalagu. Anaa fi ati garuu ilma namaa waan ta'aniif dalaguu malla. Kanaafuu gaafiin tun ilma namaatiif yoo gaafatamte fudhatama ni qabaatti. Garuu Rabbiif yoo gaafatamte fudhatama hin qabdu. Sababni isaa inni beekumsa fuulduraa waan qabuuf ilmi namaa hundi adabbii hangam akka adabamuu qabu ni beeka. Akkasuma badhaasni namni tokko walumaa galatti argachuu qabu maal akka ta'e ni beeka. Adabbii fi ajriin ilmi namaa bakka sadan tanniinitti walitti ida'amee beekama.
sababa kanaaf qur'aana keessatti akka ibsametti guyyaa qiyaamaa namni murtii haqaa rabbiin kenname mormu tokkolleen hin jiru. Muslimni warri musliman tahinis murtiin san tan haqaatii miti ja'anii hin morman. Kuffaarri warri waan rabbii dide warri rabbitti hin amanne wayita azaaba seensifaman murtiin tun sirrii miti ja'anii hin morman. Murtiin itti muramte tan haqaa akka taate ni beekan. Wanni isaan ja'an maaf carraa takka qofa nuuf kennitee akka sirreeffanu nuuf hin goone carraa takka qofa nuuf kennii ja'an. Rabbiilleen yeroon san dabree jira je'ee deebisaaf. Gabaabumatti kun deebisaa gaafii tanaati. Got injustice. They will only ask Allah that why don't you give us one more chance? And Allah will say it is too late. This was in brief the answer to the question. Next question from brother Khurshid Akbar from Karnataka, India. Allah says gaafitti aantu obboleessa keenya Khurshid Akbartu kan Karnataka India irraa gaafate. Rabbi Qur'aana keessatti hundi keessan namni jalqabarraa kaasee hanga xumuraa jiru walitti dhufee osoo na gabbaree olaantummaa kiyya irratti wanni dabaluun jiruu jedhe. Eega dubbiin akkana taate maaliif akka isa gabbaru nu ajaje? Deebisaa obboleessi wayita gaafatu Rabbi hundi keessan namni jalqabarraa kaasee hanga xumuraa jiru walitti dhufee osoo na gabbaree olaantummaa kiyya irratti wanni dabaluun jiruu je'ee gaafate. Dubbiin tun Qur'aanaa miti. Garuu aayatoonni yaada kanatti dhiyaatanii jiran isaanitti boodaan deebi'a. Obboleessi dubbii hadiisa keessa jirtu nuuf hime. Sahiha Muslim mujallada jahaffaa lakkoofsa hadiisaa 657 irratti ergamaan Rabbii jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe. Rabbiin akkana ja'a yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan ilmi namaa hundi jinnilleen hundi iimaanni isaanii iimaana nama gaarii osoo tahe qajeellumni isaanii qajeelluma nama gaarii dachii tanaatiin walqixa osoo tahe aangoo tiyya irratti wani naaf dabaluun jiruu jedhe. Kana jechuun ibaadaan insii fi jinniin godhan humaa isan fayyadu jechuudha. Rabbi ammallee itti fufee nuuf hime. Yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan ilmi namaa fi jinniin hundi keessanuu hammeenyi keessan hammeenya nama irra badaatiin osoo walqixa tahe namni hundi irra hamaa namaa osoo tahe ilmi namaatii fi jinnilleen nama irra hamaa ja'amuun osoo qixa hamaa tahanii aangoo tiyyarraa wanni hir'isu tokkolleen hin jiru. Yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan jinnii fi ilmi namaa hundi keessan bakka takkatti walitti qabamtanii waan barbaaddan na gaafattanii hunda keessaniifuu waan isin barbaaddan osoo hin kenne qabeenya kiyyarraa wanni hir'isu tokkolleen hin jiru. Qabeenya kiyyarraa hanga lilmeen bahara seentee bishaan fuutu hin hir'isuu jedhe. Awwaan hadiisaan himameen irra deebi'ee isinitti himu jira. Waan kana yoo hubattan Rabbi faarsitan yoo diddan ammoo kan qeeqamu isinuma mataa keessani. Waan kanarraa akka hubatuu dandeenyutti ati nama qulqulluu taatee yoo Rabbi haalaan gabbarte wanni olaantummaa Rabbi yookiin aangoo isaarratti dabalu tokkolleen hin jiru. Humaa Rabbiif hin idaatu. Irra hamaa namaatis taatu wanni Rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru. Osoo waan barbaaddan gaafattanii Rabbiilleen waan barbaaddan hunda isiniif kenne wanni Rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru. Akka nama lilmee bahara keessa kaayee bishaan keessaa ol baasuuf yaaleeti. Lilmee bahara keessa cuubnee yoo baafne mee bishaan hangam fuuti? Rabbi irraa wanni hangasiitu irraa hin hir'atu. Rabbi suuraa Al-Ankabuut suuraa 29ffaa aayaa 6ffaa irratti akkana jedha. Namni qabsoo diinii fi tan lubbuu godhe dantaasaatiif godhe Rabbiin waan uume hundarraa dureessa. Rabbi gabrootan isaarraa waan takkallee hin haajamu. Rabbi dhaamsuma kana fakkaatu suuraa Faaxir suuraa 35ffaa aayaa 15ffaa irratti kana jedha. Yaa ilmaan Aadam isin gara Rabbii isin uumee haajamoodha. Rabbiin isa dureessa kan waan uume hunda irratti faarfamu. Kanaafuu aayaaleen Qur'aanaa kunniin Rabbi waan tokkottillee akka hin haajamne nuuf himan. Waan uumerraa waan takkattillee hin haajamu. Amma gara gaafii haa deebinu. Rabbi maaliif akka isa gabbaru nu ajaje? Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Az-Zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 56ffaa irratti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jinnii fi ilma namaallee na haa gabbaraniif malee waan birootiif hin uumnee jedhe. Sababaan uumamneef maali? Rabbi akka isa gabbaru fedha. Garuu gabbartii sanirraa faayidaan inni argatu tokkollee hin jiru. Qaamni isa gabbaruudhaan bu'aa buufatu qaamuma gabbaru sani. Isa gabbaruu keetiin akkamitti fayyadamuu dandeessa? Laal wayita nuti Rabbi gabbaru karaan irra jaalatamaan isa ittiin gabbaru salaata. Salaata keessatti wanni haalaan barbaachisaan wanni isa malee salaanni guutuu hin taaneen suuraa Faatihaati. Suuraan Faatihaa aayaa 7 keessaa qabdi. Isiin suuraa jalqabaa Qur'aana kabajamaati. Ummul Qur'aan jechuunis ni yaaman. Haadha Qur'aanaa jechuudha. Ijoo Qur'aanaatis ja'anii ni jiran. Suuraa Faatihaa yoo qaraatan
Aayaalee jalqabaa sadan alhamdulillaahi rabbil caalamiin faaruun hundi tan rabbii caalamaati arrahmaan irrahiim rabbii rahmaanii fi rahiimte maaliki yawmiddiin mootii guyyaa qiyaamaa jennee qaraana. Kanaafuu aayaalee qur'aanaa tan jalqabaa sadan keessa rabbi faarsuutu jira. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin faaruun hundi tan rabbii caalamaati kan rahmaanii fi rahiimte mootii guyyaa murtii. Bakka tanatti maaliif rabbi faarsina? Wanni nuti rabbi faarsuun barbaachiseef haala sammuu namaatu akkasitti uumame. Akkuma waan tokko faarsuu jalqabdeen waan san hordofuu jalqabda. Waan faarsitu san amantee jala deemta. Fakkeenyaaf haati teessan dhukkubsattee jirti haa jennu. Namni aajiin tokko harumarraa dhufee dawaa kana yoo fudhatte haati teessan tan rakkoo onneetti rakkataa jirtu ni fayyitii isiniin jedhe. Namni biraa ammoo kan isin haalaan ogeessa fayyaa onnee ta'uusaa beeytan dhufee haadha teessan fayyisuudhaaf maloota fayyadamuu qabdan isinitti hime. Jara lamaan keessaa isa kamirraa fudhattan? Nama hin beekamne kan harumarraa dhufee isinitti himerraa fudhattan moo nama ogummaa wal'aansa onneetiin ispeeshaalistii ta'erraa fudhattan? Gorsa ogeessa fayyaa ispeeshaalistii onnee san hordoftan. Sababni namni sun beekamaadha. Namni sun ispeeshaalistii onnee ta'uusaa akkuma beeytaniin waan inni jedhe sirriitti irraa fudhattan. Haaluma wal fakkaatuun bakka tanatti Allahu akbar rabbiin guddate akkuma jettaniin rabbi ogeessa rabbi hakiim inni rahmata qabeessa jechaa faarsitan. Wanni nuti rabbi faarsinuuf isa fayyadaafi miti. Akkuma isa faarsuu jalqabdaniin waan itti aanu raawwattan. Suuraan Faatihaatis bakka sanatti hin dhaabbattu. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin arrahmaan irrahiim maaliki yawmiddiin iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin. Si qofa gabbarra si qofa gargaarsifanna jechaa qaraana. Eega aayaalee jalqabaa sadan irratti isa faarsineen booda qajeela isa qofa akka gabbarru himutti seenna. Isa malee nama biraa gargaarsa akka hin gaafannees ni beeyna. اهدنا الصراط المستقيم قراك أجيلا رتنو كجيلش قرا ورأتك أجيلشتك أنا نيفتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرا ورأتك أجيلشتك أنا نيفتين كجيلش قرا ورد اللنسوتي هكا قدتون تهين أكسماس قرا ورجلتي خننتهين جنة قران بكتنت آيالين سدن جلقبا سورة الفاتحة ربي فارسودا اتعان سودان إسا قفا كقبروفي قام برا أكهن قبر رقابان اتعان سنة خراك أجيلانو تقرسيسي جنة قران خرا ورق أجيليك أنني قوم فتي ملي خرا ورجلتي رنوهن أوفين جنة قران سورة فاتحة قرأون قام صلاتات سنوخن حالان برباچسو اتعان سن قرآنها في قوتون كجيلو من مافيما مال دلقو أكا قبدو في مال إيسو أكا قبدو رابرت زكاة خنو hajjii godhuu soommanuu hannarraa fagaachuu nama ajjeesuu dhabuu fi ulaagaan hedduun biroo qur'aana suuraa adda addaa keessatti ibsamanii jiran. Alhamdulillah sababni rabbi akka isa gabbaru nu ajajeef sababni rabbi akka isa faarsinuuf nu ajajeef faa'iduma teenyaafi yeroo kuma Allahu akbar jechuun guddina rabbi irratti wanni dabalu hin jiru. Inni durumaanuu guddaadha ol aanaadhaasi. Osoo rabbi arrabsiteellee na'uuzu billah wanni rabbi irraa hir'atu tokkollee hin jiru. Rabbiin yeroo hundi irra ol aanaadha akkasumatti itti fufa. Wanni isa faarsuun barbaachiseef akkuma isa faarsuu jalqabneen gorsa inni nuuf kenne fudhatuu jalqabna. Qur'aanni guutuun ammoo ilma namaatiif gorseef keessaa qaba. Akkamitti jireenya kee qajeelchuu akka qabdu si barsiisa. Wanni rabbiin akka isa gabbaru nu ajajeef isa fayyadaaf osoo hin taane ilma namaa waan fayyaduuf akka isa gabbaru nu ajaje. Isa yoo faarsuu eegalle hundarra caalaa kan ta'e hundarra ogeessa kan ta'e hundarra beekaa kan ta'e hordofuu jalqabna jechuudha. Kanaafuu isa gabbaruun faayidaa nuuf qaba. Yeroo hunda fayyaa akka qabaannu nu gargaara. Inshaa Allah jannatul firdawsis akka badhaafamnu nu taasisa. Sababaan nuti isa gabbarruuf sababaan nuti isa faarsinuuf faayidaa isaatiif osoo hin taane inni hin barbaadu waan ta'eef faayidaa teenyaaf jecha isa gabbarra. Deebisaasiif kana je'eetiin abdadha.